Sagalee Waaqayyoo keessaa guyyaa har'aa walii wajjin kan ilaallu kutaa silaa walii wajjiniin dubbisaan oleessa keenyarraa dhageenye akkasuma mucaan keenya nu dubbiseedha. Macaafa Seera Uumamaa boqonnaa 45 lakkoofsa 1 kaasee isa jiruudha. Kutaan suni waa'ee dhiifama gochuuf araaramuu dubbata. Forgiveness and reconciliation is jedhamu jechuudha. Dhiifama gochuu araaramuu jireenya keenya keessatti miidhamni karaa garagaraa nurra ga'a. Utuu hin beekinis hin miidhamna ta'a. Utuu beennus hin miidhamna ta'a. Beennes nama miina ta'a. Utuu hin beekinis miila namaarraan ejjenna ta'a. Karaa tokkos karaa lamasii addunyaa miidhuuf miidhamuun keessatti dalagamu keessa jira. Biyyi lafaa akkas. Inni keessa jiru jechuudha. Inni kun erga Addaamii fi Hewaanii wanta Waaqayyo isaanitti dhagahuu didanii rebellious ta'anii Waaqayyo jalaa didanii cabsanii ba'anii kaasee ilmaan namaa keessa waan jirudha. Dhalli namaa didaadha. Dhalli namaa namootatti dhaga'ama, natu caalaatti dhaga'ama. Ani eenyu gadi ta'etti dhaga'ama yoo jedhe malee hin ta'u namaaf. Didaadha jechuudha. Didummaa keenya sanarraa kan ka'e haadha keenya waan irraa abbaa keenya Addaamirraa ni dhaalle sun kittibaatiin kattabamne sun yookiin talaalliin talaalamne sun jireenya keenya keessaa kakaa'a. Talaallii cubbuutu eessaa dhaga'ama la sagaleen akkas. Na bira moo iddoo biraa? Talaalliin cubbuudha. Talaalliin cubbuudha. Nagamaa warra duuba. Talaalliin cubbuudha. Inni dursine talaalamne jireenya keenya keessa jiru sun bulee ooleetu rakkina uuma. Waldhabdeen obboleessaaf obboleessa gidduutti, obboleettiif obboleettii gidduutti, ollaaf ollaa gidduutti, gosaaf gosa gidduutti, sabaaf saba gidduutti, biyyaaf biyya gidduutti keessummeessaa oolla. Hin jira. Sanarraa kan ka'e saba waldhabdeen jiruu fi abbaa manaaf haadha manaa gidduu wal cunqursuuf wal dhiibutu jira. Waldaa kee ta'anii uffata bareedaa uffatanii harka wal qabatanii waldaa dhufu garuu garaan isaanii tokko. Homaan jedhu rakkoon qabu jedhan irra dibanii jiraachuun. Dhibeen qabu jechuun irra dibanii bira deemuun obboleessa miidheetu akkuma nama waan tokko hin goonetti ta'a. Ijoolleen tokko tokko abshaala sagalee isheen dhageessifattu isa gara biraa miidhaatti laatteetu inni tokko iddoo tokko wacashee waayuu biraa mul'atu kilaasii keessatti namoota akkasii nu rakkisa ture yeroo baranne. Abshaalummaa sana fakkaata jireenyichi. Garuu kan abshaalummaan jala darbuun hin dandeenye afurri Waaqayyoodhaa jira. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaafi tokkummaan hooraadha. Jireenyi hooraadha. Kutaa keenya keessatti obboloota galaafate. Obboleessa galaafatu beektu. Ijoolleen 10 haadha tokkorraa dhalatan. Ijoolleen 2 immoo haadha biraadhaa dhalatan. Mucaa isa quxisuu sana baay'ee abbaan duukaa laalaan jaallata tureedha. Dubbii Waaqayyoo Yoosefiin qoloo bareedaa biteettuu isa tureedha. Mucaanis wanta warri gurguddootaa dargaggoomaniiru waan ta'eef wanta isaan godhan kana fidee abbaatti hima. Inni kana godhu warri dargaggooman sun jireenya dargaggummaa gattoon isaan godhan sun garaa isaan guba. Ay gurbattii kana jechaa jiraatu wajjin. Isa qofa miti. Utuu isaan kanaan dhukkubsatanii gaaf tokko maal godhaa Yoosef ijoollee dheerribaa kee ganama bissiin 11 bissii tokko kufteetu seensa gadduun argeedhe. Siluma iyyuu mucicharaa dubbii barbaadu beektu
Aslee garaan isaanii dhiiga dhugeera waa'ee isaa aaraniiru jechuudha. Itti dabalammoo wanta Waaqayyo baroota keessatti gochuuf jedhu inni mee abjuusa. Kun lamaan isaan dhukkubsa ture. Obboloota dhukkubsaa mul'atatti muuzaatu. Obbolootaam kan itti aaru isaan gaddisiisa ture ittiin tolu ture. Haala eeggatu turani. Attamatti jaalala abbaan isaa qabu kana abbaa keenya irraa gurbatti kan adda baafnadhanii mariyaa qabu turani. Gaaf tokko milkaa'ani. Nyaati itti kennamee nyaata baatee lafa isaan horii eeganitti gaafa inni nyaata baatee dhaqu fagootti arganii dhufteetti ilaa gurbattiin abbaa mul'ataa jedhani. Ilaan dhufteedhani utuu inni hin gahin mari'achuutti kaa maal goonu jedhani. Obboloota obboleessa irratti mari'ata. Waaqa kanaan waa baraaru. Obboloota obboleessa irratti mari'atan Waaqa kanaan waa oolchu. Yeroo inni bira ga'ee nyaata harkaa fudhataniiti walla najjeefnadhani. Kun jiraachuun isin barbaachisu gurbattiin najjeefnaan. Iyyoo jedhe inni tokko jennee lakki najjeefnu jedhennaan maan gurgurannu jedhani. Eegi dhabamsiisuun keenya namne maa horii ittiin argannu jedhani. Tole inni kun immoo yaada gaarii attam goonee abbaa keenya amansiifna. Dhiiga wayii buufneetu uffata isaa dhiigaan makneetu dhannee abbaa keenya jiraata akka waan du'eetti boosifna jedhani. Namni jallaan hin milkaa'a tokko tokko. Jennaan uffata isaa dhiigaan manneetu dhannee abbaa keenyaan ilaa obboleessi keenya bineensatu nyaate nuyyuu uffata isaa argine jenneeti abbaa keenyatti himnaa jedhani. Milkaa'ani. Namoota karaa deemuu argatanii gurbaas hin gurguratanii dhiiga wayiis buusanii uffata ittiin makanii dhaqanii yaa abbaadha jennaan maangoo nuun qabnu jedhanii ashaboodhaan ija dhiqatanii abbaa dura dhaabatanii. Garaan isaanii gadduu kan malee garaan isaanii himmamuu kan malee haadhoo keenya kana gochuun ni malu kan jedhan garaa isaaniitu diinni argate. Garaa keessan diinni hin argatin. Nama garaa isaa diinni argate nama garaan isaa booji'ame gadheedha. Garaa isaaniitu argate. Itti dhimma ba'e bakka jara sana fuudhanii dhiigaan makaniiti mucicha gurguranii uffata isaa dhiigaan makanii dhaqanii abbaa mucaa jiru irratti akka nama du'eetti boosisan. Boleessi keenya hin jiru bakka du'eera garaa kee kutadhaan isaanis wajjin gadda ta'anii adaadanii biraa deebi'an. Namni du'e silaas hin galu waan ta'eef. Nama jiru akka nama du'eetti boosisan. Waaqayyo yaada irraa qaba waan ta'eef mucichaaf garuu simboo ta'e. Lafatti gurgurametti dhaqee rakkinni garaa garaa irra ga'u malee wajjin jiraachuu Waaqayyo obboloonni isaa boollatti gataniyyuu malee haa gurgurataniyyuu malee inni nama biraa namne Waaqayyo Yoosef duukaa ture. Mana Phooxifaaraatti galeedha seenaa isaa beektu kun durii kaasanii achittis Waaqayyo wajjin ta'eedha. Namoonni yeroo nama darbatan Waaqayyo immoo harka nama qaba. Yeroo tokko si darbatu Yesuus Kiristoos harka si qaba. Baganni warra nama darbatan bira goree nama darbatan ta'in. Baganni warra nama dhiiban bira goree nama dhiiban ta'e Yesuus Kiristoos. Baga inni Waaqa warra darbatamanii ta'e. Baga jallina gargaaran ta'in Waaqayyo. Baga jallina utuu jallina gargaara ta'e hin jiru jarana. Waaqayyotu bara bara namaadha malee. Mana Phooxifaaraa dhaqee achitti immoo qacaramee hojjechuutti ka'ee garbicha wanti inni hojjetu hundumtuu immoo waliin qixxaatee fi'edha. Asitti immoo silaa abbaa isaatti jaallatamutu dubbii ta'e asitti immoo nama ijaajjii tolu bareedaas ture waan ta'eef haati manaa namichaa ijarra kaatteedha. Gaaf tokkoon gaafatteedha carraa argattee wajjin ciisuudhaaf gaafatteedha. Kan jedhe Yoosef anattamittanii wanta guddaa akkasii Waaqa irratti godha. Gooftaan koo waan hundumaa kana natti kenne siin garuu natti ilaanne. Ati kan saati. Waan hundumaa irratti itti gaafatama natti kenneera. Ati garuu kan koo miti kan abbaa manaa keetiiti jechuudha. Waan itti kenname beeka namni Waaqa wajjin jiru. Waan itti hin kennamne keessa harkaan kaa'u. Kuni dubbii ta'e uffata isaarraa fudhattee kunoo garbichi bana kana jiru na wajjin ciisuu barbaadee jennaanan akka hin taanetti harkaa ba'ettee sobaan kasasame. Sila obbolootatu gurgure
amma immoo lafa dhaqetti sobaan kasasabe waanuma gada deemu fakkaata yeroo tokko namni waaqa utuma gada deemu bade waan jedhan fakkaata bobaa abbaasaa jalaa ba'ee boolla keessa bu'ee mana Phooxifaaraa lixee amma gaa carraan isee nafti mana namaa jiraachuudha gara mana hidhaa dhaquu taa'e dubbiin mana hidhaatti dhaqee gatame achittis duukaa dhaqe waaqayyo inni nama waame nama biraan deebi'u waan ta'eef achitti dhaqee abjuusa dura jalqabee ammas itti fufee kennaasaa achi keessatti guddisee namni isaa wajjin hidhame tokko guyyaa muraasa keessatti mana hidhaa akka ba'u waaqatti agarsiisee itti dubbatee mootichi biyya Gibxiidhaa abjuu'atee abjuun itti rakkate tokko inni mana hidhaa ba'e tokko namni mana hidhaa jiru tokko jiraam kan abjuu hiiku jedhee waa'ee isaa mana mootummaatti dhaqee dubbate mana hidhaatii ba'eetii hiika abjuuchaatti hiika abjuu kanaaf immoo kan furmaata ta'u sumaa ittiin jedhe akka kanatti bobaa abbaasaa jalaa ba'ee boollatti gad darbatamee mana Phooxifaaraatti dhaqee rakkatee mana hidhaatti dhaqee galee achi mana hidhaatti seenaan isaa jalqabe seenaan kun seenaa Yesuus Kiristoos wajjin wal fakkaataa jedhu warri macaafa qulqulluu qoratan Yesuus Kiristoos bobaa abbaasaa biraa ka'ee garaa Maariyaam keessa bulee hin rakkate biyya lafaatti du'ee awwaalamee du'aa ka'ee gara abbaasaatti ol deebi'ee mirga abbaasaa ta'e piroosesiin itti Yoosef deeme kun piroosesii Yesuus Kiristoos keessa darbe wajjin wal fakkaata siiliinsaa yeroo laaltan warri gaaf tokko isa gurguran egaa beellii buleteennaan ijoolleen abbaa wal faanoo wal funaananii midhaan barbaacha dhaqan biyyi nagaa dhalanii biyya sana dhaqanii gaafa isaan midhaan Gibxiin jira waan ta'eef bitatanii qophaa'anii jedhanii Yoosef akka isaan ta'e bare akka isaan ta'e bareetu midhaan isaanii safarsiiseetu midhaan isaanii horii isaanis midhaan isaanii keessa kaa'eetu xoofoo tokko immoo qodaa isaanii keessa kaa'e nagama warri duubaa iyyadhaa yoo nageessan ta'e harka kaasaa rakkoon qabu Yoosef maaliif xoofoo kana qodaa isaanii keessa kaa'a wanta inni barbaaduutu jira amma yeroon gara barsiisichaatti isinitti hima xoofoo kana qodaa isaanii keessa kaa'eetu yeroo isaan mooraa keessaa ba'anii jedhanii in sakattaasise hojjettoota isaa duukaa ergee gaafa sakattaanii xoofoon argame qodaa keessatti maal attamitti dubbiin akka ta'u kun taadhanii hinnaan isaan achi addeebiseetu egaa jedheenaan obboleessa keessan tokko qabadheen garbicha godhadhaa ammaa jedheen testii godhaa jira jara kana laalaa jira gaaf tokko obboloonni isaa kun isa gurguraniiru gaaf tokko obboleessaan isarratti dabaa hojjetaniiru namicha isa dabarratti hojjetan sana bira dhufan isaan amma iji isaanii hin banamin jira akka waaqa isa guddise akkasi jiraachise iddoo kanaan isa ga'e hin beekan isaan kanaaf jarri kun akkuma bara sanaa shaakalatti sanatti jiraachuu isaaniitiif dhiisuu isaanii baruu barbaade annaa Yihudaan dhufee obboleessa isaanii isa qabame sanaa isa gadhiisiiti jedheennaan anaan na hidhi abbaan koo kanaan dura mucaasa tokko qabu tureef boo'eeraa jedhe du'eeraa jalaa jedhe amma immoo kana calaa hin du'anni jedhe akkasii jedheennaan tolee rakkoon qabu jedheen ejjennoo isaanii hubate jireenyi dhiifamaa jiraachuun akka isaan jalqaban jarri kun akka isaan abdii qaban bare isarra dhaabadhee waa dubbadha jireenya dhiifamaaf araaraa keessa jiraachuuf namni maal gochuu qaba maaltu barbaadama namarraa jireenya Yoosef kanarraa yeroo laalu inni jalqabaa gara Waaqayyoo isa waan hundaa gochuu danda'u ilaaluu qaba namni nama yoo ilaale jireenya dhiifamaa araaraa yookiin forgive godhee reconcile gochuudhaaf irrakkata nama laaleennaan
amma utuu anaaf isin ta'e gaaf tokko namni nu tumee makaraa keenya nu agarsiisee nu immoo waajjira tokkotti si'oo taanee dhufne maaltu nutti dhaga'ama laata? Hin danfadatti fakkaata dhiigii keenya jedhee fidee harka kootti naa kenna gaa Waaqayyo namni dire siin godha gaabbee amma kunoo iddoo gaariin jiranne yaanna ta'a yoo namicha ilaalle jechuudha. Jireenya dhiifamaatiif araaraa keessa jiraachuudhaafi gara Waaqayyo isa hundumaa danda'u ilaaluu qabna. Yeroo gara Waaqayyo isa waan hundumaa ilaallutti yaada keenya deebifneetu dadhabbii namootaa lakkaa'uu dhiifneetu araara Waaqayyo ilaalutti kaana. Waaqayyo waan hundaa gochuu danda'a. Waaqayyo ilaalcha namaa hojii namaa jijjiiruuf humna qaba. Waaqayyo inni Saa'oliin isa hamaadhaaf diina saba Waaqayyo ture jijjiiree hojjetaa mataa isaatii godhachuu dandeessuuni. Waaqayyo nama sana jijjiiruu kan danda'u hubanna jechuudha. Yoo Waaqayyoon humna isaa ilaalle, yoo namicha ilaalle rakkisaadha. Yoo Waaqayyoon humna isaa ilaalle kana hubanna. Boqonnaa 45 lakkoofsa 1-2 ulaaltan yommus Yoosef warra sabraa dhaabbatan hundumaa duratti of qabuu hin dandeenye kanaaf guddisee namoota hundumaa gadhaanaaf baasaa jedhee yeroo Yoosef obboloota isaatti of mul'isee namni biraa tokkoyyuu isa biratti hin hafne. Warri Gibxii amma dhagaanitti warri mana mootichaa hamma dhagaanitti inni guddisee hin boo'eedha. Laala achi deebitanii boqonnaa 41 boqonnaa 42 keessatti yoo laaltanii afaan Ibraayisxiitiin miti kan inni taasaa ture. Afaan hiisifatee taasaa ture hodhossaa ture jechuudha. Amma ammaatti maskii kaatee ture akka jarattiin isa hubattu hin barbaanne. Amma garuu mee warra mana sana keessa isa bira jiranii hundi keessan dafaa gannaa ba'aa jedhe. Sagalee isaa ol fudhatee iyyeera. Kottaa na ilaalaa kun ani Yoosefiim jedhe. Nama biraa seetanii nattaasaa jirtu inni ana. Isin gaaf tokko ajjeeftanii isin gaaf tokko akkan hin jirre na guutanii na gurgurtan sanaadha na ilaalaa jedhe. Yoosefiin maaltu kana godhe? Guddina Waaqayyootu kana godhe. Waaqayyoon yeroo laallu oolmaa Waaqayyoo yeroo laallu guddina Waaqayyoo yeroo laallu gocha hamaarraan fanna obboloota. Isa Waaqayyo nu godhee lakkaa'utti kana eedaa jedha yaada Yoosef. Yeroon boollatti darbatames akka isaan gara dhaqa sana yeroo naqe nan ajjeefne kan godhe. Mana Pooxifaaraattis inni simboonaa ta'e sun. Inni mootii warra Fariyoon durattis simboonaa ta'e Waaqayyoodha. Ani isatu na jiraachise ani san ilaalaa. Mikottaa amma ani yeroon kun yerootti kennu miti. Yeroon itti araaramuudha. Araaramuudhaaf dhiisuudhaaf Waaqa ulfina isaa isinitti mul'isu. Kanaa achi mirga falmattu. Kanaa achi foonni gadi hin jedhu. Foonni amalli isaa yeroo hundumaa dudda ba'uudha. Foonni inni nuyi kee jiraannu kun akka nuyi dudda baanuuf nu gargaara. Nu kakaasa. Ayyaanni Waaqayyoo garuu akka nuyi dhiifama goonu nu taasisa. Ameen. Mee kutaama sanarran jira 4-5 immoo dubbifna na duukaa bu'aa. Yoosef kana booddee obboloota isaatiin maaloo as gara kootti dhiyaadhaa jedhe. Isaanis isatti dhiyaatan. Inni immoo ani Yoosefii obboleessa keessan isa isin biyya Gibxiitti gurgurtaniidha. Ammas lubbuu oolchuudhaaf isin dura asitti kan erge Waaqayyo waan ta'eef isin isa gurgurtaniif yaadaan hin dhiphatinaa ofittis hin aarinaa. Isin Waaqayyoof karaa taatanii isin yaada Waaqayyoo hojjettan utuu hin beekin isin waggaa 7 sababii beela'ee rakkatu oolchuudhaaf sababa taatanii hammina isin gootan kanatti Waaqayyo dhimma itti baheera waan ta'eef yaadainaa. Waaqayyo wanta inni jireenya isaa keessatti godhe hubate. Kutaama kana keessatti Waaqayyo yeroo 4 maqaadhaa Yoosef 48 irratti akka jedhu
isaan immoo deebisanii nuyi abjuannee namni nuuf hiikuudhaan jedhan jedha. Yommus Yoosef isaaniin abjuu Waaqayyotu hiikaatii isin anatti madhaa. Ana miti kan abjuu hiiku jedhe boqonnaa 40 keessatti warra abjuu abjotanii harkaa bade sanaa isin abjuu keessanii madhaa. Inni abjuu namaaf furmaata kennu ana miti Waaqayyoodha jedhe. Mootii Misriin deebii nagaa kan kennu Waaqayyo malee ana miti jedheen 41:16 irratti. Yoosef deebisee mootii Gibxiin Waaqayyotu deebii nagaa isa siif kennutu isa siif ta'u kenna malee ana miti jedhe. Dafee ariifatee harka isaa bal'ifatee namoota warra yakkan kana kan inni ofitti qabuu danda'e jaratu hin ta'in Waaqayyo isa guddaa laale. Waaqayyotu deebii sii kenna achiin jedha. 42:8 irratti immoo guyyaa shanaffaattis Yoosef isaaniin ani Waaqayyoon nan sodaadha jireenya keessan oolchuudhaaf wanta isinitti godhaa jedheera. Ani kanan sodaadhu nama miti Waaqayyoon nan sodaadha. Arfaffaarratti waan hundumaa to'annaa harka Waaqayyoo jala akka jiru dubbata. Inni wanta hundumaa dura ture karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhatee hin jiraata jedha Phaawulos warra Qolaasaayisitti yeroo dubbatu. Inni waan hundumaa tala turedha. Waaqayyo waan hundumaa to'ata obboloota ko. Waaqayyo waan hundumaa danda'a. Jireenya dhiifamaaf araaraa keessa jiraachuudhaaf nuti akka amantootaatti Waaqayyoon ilaaluudha. Yoo Waaqayyoon ilaalle araaraaf hin ariifanna, dhiifamaaf hin ariifanna. Yoo nama sana ilaalle garuu dhiifama gochuuf hin rakkanna. Kanaaf inni jalqabaa jireenya dhiifamaaf araaraa jiraachuudhaaf gara Waaqayyo isa hundumaa gochuu danda'u ilaaluudha. Inni iyyuu waan baay'ee nu dhiise mitiire. Numti warra addana teenyu kun waan baay'eetu nu dhiifame. Namni tu dhiifama hin godhaminiif addana taa'u hin jiru obboloota ko. Yesus Kiristoostu fannoo irratti dhaqee cubbuu koof cubbuu keessaa rarraase. Raawwatame jedhe jecha inni jedhe keessaa inni tokko Yesus Kiristoos raawwatame. Ba'aa keessan cubbuu keessaniif cubbuu koo fannoo irratti gatii isaa kaffale. Kanaaf obboloota koo Waaqayyoon ilaalaatii walii dhiisaa. Waaqayyoon ilaalaatii namootaaf dhiisaa. Waaqayyo kun anaaf isiniif cubbuu dhiiseera waan ta'eef. Jireenya dhiifamaaf araaraa keessa jiraachuuf inni lammaffaa jireenya jijjiirame yookiin haara'e jiraachuuf dhama'uudha. Kaleessa keessa jiraachuu dhiisuudha. Kaleessa jaarsi tokkotu jiru jedhani. Yeroo si bira dhufan yeroo waa fudhatan akka barbaadanitti sirraa galchanii si arrabsanii sokkoran. Isaanii irraanfataniiru biqilli sitti dabalamtee tamala isaaniitti waan ta'eef ati itti dhuftee obbo Baluu yeroo jettee yeroo isaan dhufanii si dubbisuuf jedhanii waan kaleessa naan jettanii yaadattaniis yeroo inni kaleessaam jedhu. Inni kaleessa ture biqilaaf ana turreetu har'a garuu ana biqilas afaaniin hin qabne har'a nama nagaadha. Kanaaf kaleessa inni har'i garuu haaraadha. Kaleessa keessaa ba'u jireenya kaleessaa keessaa ba'anii haarummaadhaan Waaqayyo wajjin jiraachuu. Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan qulqulluudhaa fi Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu godhaatii gootanii akkasa dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasittis hafuuraan Waaqayyoof hin sagaddu. Fakkeenya jireenya bara darbuu kanaa duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii aarifachuudhaan of diddiiraa jedha. Kiristinnaan yeroo hundumaaf diddiiraa deemuudha. Kiristinnaan gara Yesus Kiristoosiin fakkaachuutti guddachuudha. Roomee boqonnaa 12:1-2 dubbise. Kiristiyaanummaan yeroo hundumaa isa nu dura deemu Kiristoosiin ilaaluudha. Yeroo isaan mana qulqullummaa keessaa gadi baasanii isa rukutan, yeroo isaan fannoo jiidhaa sabaachisan, yeroo isaan waan hadhaa fannoo irratti kennan akkas jedhe waa tokko jedhe yaa abbaa jarri kun waan godhan hin beekaniiti isaanii dhiisi jedhe. Hadhaa utuu dhugu utuu fannootti ol harkisanii utuu waan
humna utuu qabu kan humna hin qabne yeroo ta'e irra guddaa mo'attoota warra firdiin isaanii malu gidduutti nama waa takkaallee hin goone tokko yeroo isaan rarraasan. Yaa abbaa waan godhan hin beekanii isaaniif dhiisi jedha. Yesuusin ilaaluudhaan jijjiiramna. Yesuus jireenya keenya keessatti mul'atu. Ameen jennu rakkoon qabu. Ameen ameen jirtu. Yesus Kristos jireenya keenya kana dhaalaa yeroo deemu. Yesus Kristos jireenya keenya kana bitaa yeroo deemu. Keessi keenya waa Yesus Kristosin yeroo machaa'u, yeroo gasplaayisdii ta'u, ciisuun keenya, ka'uun keenya, deemni keenya waa Yesus Kristos godhe irratti yeroo of gataa deemnu waatu nu gala. Jireenyi keenya jijjiiramaa akka deemu. Giraavitii cubbuu jalaatu ba'aa deemna jechuudha. Pileenii yeroo ol ka'aa deemudha. Inni giraavitii jalaa ba'u. Gad harkifamuu jalaa ba'a yeroo ol ka'u. Hin deema. Kan nuyi jallina, jibba, gargar ba'u, weennoo, hinaaffaa attamatti na caalaa balu isa jedhu jechuudha. Maal si haa caalu maal taateeti? Maal qixxee taane maal walii goona namni nu caalu nu ga'ee jiraachuu dura malee. Ittumatti na caala jenna takka takka miti ni fooniif jedhan. Isisi haa caalu. Ameen. Attumatti san haa ta'uu fi maaltu si dhibee? Maqaa Yesus Kiristoosiin kan rukutame ta'u hurra akkasii. Ameen rukutamu. Yesus Kristos utuu ofii jiraadhate ta'e hin fayyinu ture. Yesus nuuf jiraate. Kiristiyaanummaan namaaf jiraachuudha. Kiristiyaanummaan obboleessaaf jiraachuudha. Kiristiyaanummaan obboleettiif jiraachuudha. Kiristiyaanummaan ta'eeraa isa na bira jiruuf jechuudha. Naa ta'eeraa miti. Isa na bira jiru sanaaf ta'eeraa nama na duukaa jiru sanaaf ta'eeraa akkas jedha Phaawulos warra Filiphisiisitti yeroo dubbatu ka'edha. Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun jaalala isaatiin wal jajjabeessuun karaa Hafuura Qulqulluu tokkummaa qabaachuun gara laafinaan namootaaf yaaduun nuuf kennameera. Waan sichi barbaannu mitiidha. Ammas isin warri yaada garaa tokko ta'uudhaan jaalala tokko qabaachuudhaan yaada walitti dabalachuutti tokko ta'uudhaan yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan anaaf baasaa. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada ofittummaatiin yookiin of dhiibuudhaan waan tokkollee hin hojjetinaa jedha. Nama gara biraa ofirra caalchisaatti ilaalaa nan caalaa dhiisaa walii wajjin isin jiraachisu wal lolaa deemtu isa gara biraa ofirra caalchisaatti ilaalaa yeroo tokko yeroo reefus biyya Suwiidin afaan reefuman baradheen sirna kennaa qulqulluun geggeessa. Masmara wayinii irra darbe. Eegin fagaadheen akka wanti itti irra darbe bare. Egirraa hadhee booddee luba qancara tokko ture waldaa keessa kan bubbule silaa iddoo tokkoon irra darbe naan dhiisi naan jedheenaan akka biraatti hojjette malee bira hin darbine naan jedhe. Na jajjabeessaa argitanii bora akka lammaffaa sinni sagadaa kana afaan jaratti kanaan hin geggeessu jedhu hin jennee miti ati akka gara biraatti dhimmicha raawwatte malee dhiisi bira hin darbine naan jedhe. Nam fooyya'eenis egaa yeroo isarraa adda bahu maaliifi akka ittiin hojjetamu tunni naan jedhee nan sodaadha yeroo hundumaa iddoo ittiin eeggachuutti hin ga'e gara booddee akka gara biraatti akka hin hojjenneef. Nama gara biraa obboleessa keessan ofirra caalchisaatti ilaalaa jedha. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada ofittummaatiin yookiin of dhiibuudhaan waan tokkollee hin hojjetinaa. Isin keessa addumaddaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee waan isatti tolu duwwaan ilaalinidha. Yaada kootu hin taane hin jedhinaa jedha. Yaadi isaa ta'eeraa oo kan isaa fudhatameeraa jedhaati ilaalaa jedha. Manni koo jedha Waaqayyotu lafa yaada nama gara biraatti keessummeessii nutti gargaarudha malee ofii keenya duwwaa kee mul'annu miti jechuudha. Mootummaan Waaqayyoo kan nu keessatti waliin taanee keessatti jiraannudha. Kan keetti wal gargaarudha. Yoo akka itti deemne jijjiiramaa deemna. Amala Yesus Kristos uffachaa deemna. Itti feetu Phaawulos
kutaama sana keessatti yaada garaa Kiristoos Yesuus Kiristoos qaba ture qabaadhaa'edha. Inni bifa waaqummaatiin utuma jiru ulfina waaqummaa isaa sabbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu akka waan qabatanitti hafanitti hin lakkoofneedha. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galleef godheedha. Bifa garmummaan fudhatee fakkaatti namummaatiin hin dhalatee waan hundumaanis nama ta'ee hin argameedha. Yesuus Kiristoos nutti agarsiisa Phaawulos. Inni waaqa ta'etu jiru iddoo isaa gadhiiseedha. Inni waaqa ta'etu jiru garba ta'eedha. Dulos inni jedhu warri abbaa garbaa warra leenca beelaa gaditti dhiisanii yeroo inni itti wallaansoo qabee himo'ate harka rukutan yoo leencichi isa caccabse immoo garbiin bite kun gatiinse gadheedha ittiin jedha jechuudha. Dulosi ta'e garba ta'e levelii namaarraa gadi bu'e nama gajjallaa ta'e eenyuun nuun iddootti deebisuudhaaf. Gara araaraaf dhiifamaa qabaachuudhaaf gara Yesuus Kiristoositti ta'u jijjiiraa deemuu nurra jira. Yesuus Kiristoositti kan nuuf jijjiiru immoo halkanuma tokko hirribaa kaanee miti sagalee isaa kana keessa jiraachuudha. It's whole life processiidha. Kiristoosii wajjin jireenya keenya guutuu isa deemnuudha malee galgal tokko hirribaa kaanee bakka amma Yesuus Kiristoosiin hin fakkaadhisa jennu miti jechuudha. Dubbii Waaqayyoo kanaan jireenya keenya ilaalla. Hin kadhanna. Tokkummaa qulqullootaa hin eegna. Namoota hin jajjabeessina. Rakkatoota hin gargaarra. Warra dadhabaniif humna taana. Warra gammadan wajjin hin gammanna. Warra gaddan wajjin immoo hin boonya, hin gargaarra. Yesuus Kiristoosii mana Maariyaam fi Maartaa gaafa dhufe Alaazaar akka du'e yeroo dhagahe hin boo'eedha. Yesuus warra boo'anii wajjin hin boo'e. Warra gammadanii mana cidhaatti immoo wajjin hin gammade. Gara Yesuus Kiristoos fakkaachuutti of jijjiiru. Namni Yesuus Kiristoos keessa jiru of hin dhiibu. Mirga isaan falmatu. Mirgi isaa Yesuus Kiristoos bira jira waan ta'eef. Ameen. Si'a tokko ol kaanee teenyumee manni kun mul'utti ilaata. Mee kaa'ama suutadhaa deebi'aa taa'a. Akka keessa naga godhaame. Isa kana tun hin godhuufin dura Kiristoosin fakkaachuuni waan nama keessatti guddataa deemuudha. Keedhe Phaawulos tokko ani nan dhaabee Aphoolos immoo bishaanitti obaasee Waaqayyo garuu hin guddisee. Waan gaarii nama keessatti kan guddisu Waaqayyoodha. Isin waan gaarii barbaaddu taanaan Waaqa isin keessatti guddisa. Isin garaa dhiifamaa barbaaddu taanaan Waaqa garaa dhiifamaa isinii kenna. Isin garaa araaraa barbaaddu taanaan Waaqayyo garaa araaraa isinitti hima. Hin qabdan iyyoo ta'e akka jedhu Daawit yaa Waaqayyo garaa dhagaa isa na keessaa fuudhiitii garaa laafaa isa kan foonii naa kenneedha. Nama akkasiitiniitu Waaqayyo ilaa nama akka garaa koo ani Israa'el keessaa kanan argadheedha qubatti qaba. Kadhata isaatu sirriidha jechuudha. Garaan koo dhagaadha. Dhiisuu hin danda'u ture. Garaa sana argate natti fakkaata Waaqayyo gaafanni Saa'oliin isa yeroo inni faarfannaaf dhaqu boodeetti darbatu sana. Carraa argatee waraanee iddootti hambisuutu danda'u. Caafii uffata isaatii kuutee yaa namichi ani illee si argeera garuu sin ajjeesu. Ani nama Waaqayyo dibee Moosiis irratti harka koo waliin fuudhu jedhe. Inni yeroo isaatti isa sassaaba malee sababa inni na jibbeef ani na ajjeesu jedhe. Garaa laafaa isa kan foonii isa kan araaraa isa kan dhiifamaa Waaqayyo nuuf haa kennu. Araarri isiniif haa ta'u. Nagaan isiniif haa ta'u. Namoota araara buuftan ta'a. Namoota nagaa fiddan ta'a. Namoota dhiifama guutan ta'a. Jarana biyya lafaa kun xinnoodha akka jedhu Daawit barri keenya 70 yookiin 80 seenis akka qilleensa shuf jettu itti jedha. Walakkaa oluuf hin dheerataa hin beeknu guyyaa keenya. Maaf jibbaan jiraanna. Waaqa waraara isaa nuuf haa godhu. Jireenya dhiifamaaf araaraa keessa jiraachuudhaaf amanaan kan inni godhuun irra jiru kennaa Waaqayyoo isaa kenneen warra samiidhaan tajaajiluuf of qopheessuu qaba. Waaqayyo kennaa sii kenna. Kennaa sii kenna akkuma Yoosef warruma sirra hojjetan sana akkatti tajaajiltu opportunity sii kenna yookiin carraa sii kenna. Yoosefii fi abjuma isaan dura akkatti jibban sanatu buddeena baaseef waan biraan buddeenni bahee miti. Abjuma isatti du'e sanaan mana mootummaa dhaqee galuu danda'e. Abjuchumaan biyyi Gibxiif naannoo ishee jiran beela oolan. Warri obboloota isaatii immoo beela'anii dhufan abjuma sanaan isa isaan jibban sanaan isaan tajaajile. Waaqayyo ayyaana akkasii nuuf haa kennu. Waanuma namoonni tun nurkatti jibbanii Waaqayyo nurkatti guddise sanaan namoota tajaajilu. Eebbi keenya Waaqayyo bira waan ta'eef.
maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee haa ta'u. Ammas ariitiidhaan gara abbaa kootii ol ba'aatii jedhe Yoosef. Ilmi kee Yoosef Waaqayyo guutummaa biyya Gibxii irratti gooftaa na godheeraa kanaaf hin turinii ana bira kottu jedha abbaa keessanitti himaa. Eeyutu itti himaa? Warruma kanaan dura boossise sanatu yaa abbaa jennaan amma immoo ilmi kee hin argame kottu jechuutti jiru. Gaaf tokko du'eera'anii utuu mucaan isaa jiru boossisaniiru. Isaanuma kanaatu immoo dhuqee good newsiitti hima. Gaaf tokko bad newsiitti himan. Gaaf tokko waa'ee du'aatti himan. Amma immoo afaanuma sanaan waa'ee jiraachuutti himu. Ati biyya geeshen hin teessaa, ati ijoollee kee, ijoolleen ijoollee kee, bushaayeen kee, saawwan kee, wanta ati qabdu hundinuus anatti hin dhiyaattu. Ammallee waggoonni beelaa 5 waan hafanii fi ati warri mana kee keessa jiranis wanta qabdan hundumaa badhaadhina akka hin hiyyoomnetti anachitti waan barbaachisu akka argattu nan godha. Siin jedheera jedhaati itti himaa. Ammas ani afaan kootiin kana akkan isinitti dubbadhu ija keessan argeera. Ija obboleessa koo Biniyaamis argeera. Egaa ulfina guutuu ani biyya Gibxii keessatti qabu waan argitan hundumaas abbaa kootti himaa. Dafaatii abbaa koos as fidaa jedhe. Kana booddee morma obboleessa isaa Biniyaamitti kufee itti boo'ee Biniyaamis morma isaa irratti marmee hin boo'e. Obboloota isaa hundumaanis dhudhungatee isaanitti mormee hin boo'e. Obboloonni isaas kana booddee isaa wajjin hin haasa'aniidha. Warruma gaaf tokko du'a isaa dubbatan inni immoo morma isaaniitti marmee boo'a. Aqaatii abbaa koo naa fidaa barri dhufeera amma. Waggaan 2 darbeera, waggaan 5 barri beelaa jira. Biyya sanoo ta'e isinis hin dhumtu abbaan koo sin du'a waan ta'eef as naa fidaa amma badhaadhinatu jira. Badhaadhina sana irratti immoo kan ajaju nama ormaa miti ana. Ana akkan irratti ajaju abbaa kootti maa dhaqaa fidaa gottaa jedhe. Bara fide Waaqayyo. Yeroo isin dhiifama gootan Waaqayyo bara fida. Yeroo isin araara gootan Waaqayyo bara fida. Waaqayyo akkasinii isa harkatti jibbame sanaan deebitanii namoota tajaajiltan isin taasisa. Waaqayyo nama sanaan waa godhu. Michoota koo ija banuu, ijaa baasuu eekkamsa Waaqayyotti dhiisaa malee ofii keessanii ijaan baafatinaa jedha Phaawulos immoo. Caaffata qulqullaa keessatti Waaqayyo gooftaan ijaa baasuun kan kooti an hojii namaa mataa isaa irratti nan deebisaa jedhee dubbateera. Iddoo tokkotti immoo diinni kee yoo beela'ee nyaachisi. Yoo dheebotes obaasi. Kana gochuu keetiinis gaabbee akka niilaan gootaa jedhamee caafameera. Waan gaariidhaan isa hamaa mo'i malee hamaan si mo'in jedha dubbii Waaqayyo. Gaarii godhiitii hamaa mo'eedha. Jaalalatti agarsiise jechuudha. Jaalalli ibidda obboloota koo. Jaalalli nama jal'aa sirreessa. Sila ganama dubbadheen ture ani. Warri sibiila tumanii sibiila sa'e kanatti itti geeffatu namoonni. Booddee biddicha keessa kaa'anii siifasiin itti buufaniiti sibiilaa sanarraa harcaasaniitu gadduma isaaniitiin immoo tumanii yookiin maarashaa godhu yookiin gasoo godhu wanta namichichi barbaade hojjetanii fi kennu. Eessa keessa galchuu? Ibidda keessa kaa'u. Namoota jaalalaan jijjiiruu barbaadan, namoota hamoo jijjiiruu barbaadan ibidda jaalalaa keessa suuqaa. Jaalalatti agarsiisaa. Kana akka jaalalaadhaan nama harkisee fidu hin jiru. Jaalalli nama fidachiis. Maqaan isaa ulfaatu. Yeroo tokko asitti dubbadhee ta'e hin beeku. Namicha biyya Hindii tokkotu jedhanii ollaa isaa baay'ee rakkisa ture. Lafa qonnaa isaanii bishaan waraabanii nageessu warri duuba. Bishaan waraabanii itti naqatuutu namichi jal'aan tokko ollaa isaatti galee galgala bishaan waraabdanii bari'attanii obaaftoodhaan jedha namichi sun yeroo dubbatu. Namichi inni hamaan sun bishaan isa kan ollaa isaatii fuudhee maasii isaa obaafateetu dhaqee rafe. Inni kaleessa bishaan waraabbate yeroo dhufee ilaalu gandaan isaa hundumtuu duwwaadha. Hin aare inni kan ollaa isaatii immoo dhugeera. Otoo gaadhee waraabee obaafatee kan borii qopheeffatee deeme. Ammas akkasuma godhe. Sadii godhe. Taa'ee yaadeetu attamitti namicha jal'aa bishaanan maasii koo baafachuuf qopheesse kana na jalaa fudhatu. Harka kennisiisuu danda'a jedhee yaade. Taa'ee yaadeetu barmeela 8 kan koo dhuga'u ta'e barmeela 16 guuteen jedhe 8 kan isaa obaaseen 8 kan koo baaseen rafade. Barii ka'ee kan namichaa obaasee kan isaa obaafatee dhaqee rafe.
amalli hin barinni sun namichi namaa godhu sun bariidhaan fiigee dhufeedhaan ilaale. Jalgatti galanoo namicha kana aarsuuf hin godhe maal jechuu isaati. Namichi inni gaarii godhu kun lammaffaa godhe sadaffaa gaafa inni godhu gaafa biraa dhaqee mana isaa rurrukutee anuu si miidhuudhaaf deddeebi'ee bishaanitti maasii keetti naqachuudhaaf qopheeffatte sana isa jalaa fuudhee maaliif akkas gooteedheen itti kolfeetu Yesuus inni na keessa jiru isa dudda ba'u mitiidheen. Yesuus inni na keessa jiru dudda ba'u. Yesuus inni baadhee deemu isa darbee gaarummaa namaa godhuudhaa jedhee araarfatee namichas gara gooftaatti fidate. Gaarummaadhaan namoota mo'u ibidda jaalalaa keessa nama suuqu achi keessatti namni akka inni harka kennu gochuudha malee jibba jibbaan yoo deebifnee kan qabu. Isa dhumaa jireenya dhiifamaaf araaraa nu gidduutti akka dagaaguuf maal gochuu qabna nuni amantoonni. Galmee jibbaa cufnee haaraatti jalqabuu qabna. Galmee jibbaa cufuu beektu yeroo teessanii nama wajjin haasoftanii isa kanallee irra hin dubbadhu namoonni tokko gaafa Waaqayyo jedhee ifan kaa'a garuu irruma keessa haasofna. Maal fuudhii xarapheezaa rakkaa fixi malee eenyuuf keessa. Isa kanarra hin dubbadhu maal godhu guyyaama Waaqayyo ifan kaa'a sana dhiisaa jedhu inni himneem. Reserve shelf irra kaan gaafa rakkinaaf kaatan gaafa dubbiin kaatu gaafticha iyyuu akka goote minee walitti dhuubiim. Inni raanfatteeti gaafasiyyuu warri nu araarsuu dhufan jennaan malee anoo akka hin taane beekan ture jechuufi. Wanta rakkina ta'e gadi baasanii haasa'anii ergi haasa'anii booddee immoo cufanii Waaqa duratti araara godhanii haaraadhaan deemsa jalqabuudha. Araaramuuf dhiisuuf araaramuun akkasi. Waa waggaa 5-6 duraa ture hin yaadatinaa. Waaqayyo haa gargaaru. Ameen ameen. Qoosaa tokkoon jaalladha birrii seevii godhaa malee dubbii seevii hin godhinaan jedhan. Qarshiin yoo baankii ta'e gaariidha dubbiin yoo baankii jireenya keenyaa keessa ta'e garuu nu galaafata gaaf tokko. Dhiifama goonee isa attaanutti ce'uudha. Galmee jibbaa cufuudha. Haaraatti jireenya jalqabuudha. Taa'anii haasa'uudha. Hiikuudhas akkasitti obboleeta isaa hin ergeedha. Yeroo isaan karaarra bu'anis karaatti immoo adaraa dubbii walitti hin kaasinaa jedha Yoosef. Akka mala keessan ta'e waggaan muraasa dura dubbii walitti kaasaa turtanii amma barri sun darbeera amma fresh startitti jirra. Adaraa yaa obboleeta akkasaaf gaafa boolla na buuftan sana karaa irratti dubbii walitti hin kaasinaa nagaatti walii wajjiniin deemaa jedhee gorseera. Deemsa haaraa jalqabaa jirra waan ta'eef. Araarri yookiin dhiifamni akka inni iddoon qabanne jireenya keenya keessatti kan godhu waan dhiifnee bira dabbine harkifnee fiduudha. Namoota tokko harkisanii waan durii hin jirre fiduu raanfatanii waan ta'eef achi as bara akkasii inni ta'edha bara kanaaf ta'edha fidee walitti dhuyaalu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo dhiifama goonu waan ta'e sana tasgabboofnee haasofnee fixuu qabna. Haasawuun gaarii communication is very important. Afaanitti waliin gunnu yeroo araaraa haasofnu. Afixu namichichi dhaggeeffadhaa fi yeroo kennaa fi dubbatu waan garaasaa keessa maal gootame callisime hin jedhin haa dubbatu. Yeroo dubbatu fixataa deema waan ta'eef yoo hambifate bor rakkina fida waan ta'eef fichisiisuun gaariidha namoota wajjiniin araara bu'uun. Namni wanta keessaa jiru dubbatee eegi baafatee booddee haaraa kaasee jireenya haaraa deemuu danda'a. Kanaaf haala gara biraa keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos bartoonni isaa gaafa gaafatan haala kana waa'ee araaraa irratti himni gaaf tokkoodha. Bartoonni Yohaannis gara Yesuus dhufanii nuyi Fariisonni maaliif soomnaa? Bartoonni kee immoo maaliif hin soomanii jedhaniin Yesuus deebisee dhirsi misirroo hamma isaan bira jirutti warri cidhaa gadduu danda'uure. Guyyoonni dhirsi misirroo itti isaan duraa fudhatamuu dhufu jira isaaniin jedhe. Itti fufee dhaggeeffadhaa. Homtinuu erbee haaraa takka hin miicamin uffata moofaarratti hin erbu. Erbichi haaraa uffata moofaa sana irratti
uffata moofaa sanaa irraa hin tarsaasa. Tarsa'inni isaas isa duraarra kan caalu ta'a. Yeroo uffata erbinu yookiin uffata hodhinu umurii uffata isa durii sanaa ilaaluun gaariidha. Yoo baay'ee dhumeera ta'e inni haaraan fayya hafaa deemee wanti itti hodhan dibachuudha. Itti ufee akka Yesuus Kiristoos iddoo biraatti immoo akkuma immoo daadhii wayinii haaraa qodaa bososaatti naqani. Kana yoo godhani qodichi hin dho'a, daadhichi hin dhangala'a, qodichis hin bada. Daadhiin wayinii haaraa qodaa jabaatti hin naqu malee daadhichis qodichis akkasitti hin oolu jedha. Yoo daadhii wayinii haaraa yeroo cuunfanii qodaa bososaatti naqani kun dubbii saayinsii dubbii keemistiriiti. Fermentii ta'a. Yeroo inni fermentii godheeru bokkokaa deema. Yeroo bokkokaa deemu qodicha dhooseetu daadhii wayinii sun dhangala'ee lafatti bada jechuudha. Lafitti qaban hin jiru. Garuu daadhii wayinii haaraa sana qodaa haaraatti yeroo naqan akkuma daadhiin wayinii sun of isaa deemu qalqalloon sunis yookiin qodaan itti naqame sunis isaa deema jechuudha. Iddoo argataa deema jechuudha. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoosii waan moofaa fuutanii isa haaraa wajjin walitti hodhinaa. Waan darbeen fidinaa. Waan haaraan akkaataa haaraatti deemuutu irra jira. Obboloota koo Waaqayyo jireenya araaraaf jireenya dhiifamaa keessa akka jiraannu barbaada. Kiristiyaanummaan hunuma miidhamta waldaa keessatti. Anumantuu si miidhuu hin danda'atu iyyuu na miidhuu dandeessa. Teenyeetu furreetu Yesuus Kiristoos duukaa immoo itti fuuna. Waaqayyo nu haa gargaaru. Tun beekin namni wal irra jechuu danda'a. Isammaan dubbadheen samaraayizii ni godha. Jireenyi dhiifamaaf araaraa keessa jiraachuuf amanaan tokko gara Waaqayyo isa waan hundumaa gochuu danda'u ilaaluu qaba. Gara namaa yoo ilaale araaraan godhu. Lama jireenya jijjiirame yookiin haara'ee jiraachuudhaaf dhama'uu qaba. Waan halkan tokkotti dhufu miti. Kiristiinaan waan kee jiraatamuudha. Sadii kennaa Waaqayyo isaa kenneen warra isa miidhan tajaajiluuf of qopheessuu qaba. Waaqayyo carraanaa kenne nama kana waan gaariidhaan akkan tajaajilu jedhee yaaduu qaba jechuudha. Arfaffaa irratti galmee jibbaa cufee haaraatti jalqabuu qaba. Yesuus Kiristoos inni waan haaraa godhu immoo nu keessatti waan haaraa gochuu danda'a. Ameen. Meessumarra dhaabannaa boleessi kee toleeraancha dhufe faarfannaa nu faarfata itti fufnee sirna kennaa qulqullummaa wal wajjin qabaannaa fuula keenyaa sana keessatti tasgabbeessina. Namni hin araaramne yoo jiraatte rakka jaalala Waaqayyoon si gaafadha galgala kana bulshine. Namni dhiifama gochuu dadhabde yoo jiraatte Waaqayyoon kadhadhu ayyaana isaa sii kenna. Kadhadhaa dhugumaan isiniin jedha obboloota kan akka dhiisuu dadhabu waldaa kiristiyaanaa miila fuudhuu dhoowwu hin jiru. Baay'ee hamaadha. Araaramuuf dhiifama gochuu dadhabuun waan baay'ee hamaadha. Namoonni waldaa kiristiyaanaa keessa taa'anii dhiisuu dadhabu garaan isaanii dhagaadha. Obboleessi kee yoo si yakkee gooftaa Yesuus Kiristoos aarsaa dhiyeessuudhaaf yoo dhufteedha. Aarsaa kee achitti dhiisi dhaqee obboleessa kee aarsaa dhugatu maaliif jechuudha beektu aarsaa keetiif sitti dhufe malee Waaqa si wajjin hin jiru jechuudha. Aarsaa kee sana Waaqa akka simatuuf dhaqi namaatti gaddite sana araarfadhuuti kottu eegasii aarsaa kee dhiyeessi. Nama meeqatu nuun hidhamee mana taa'aa laata? Nama meeqatas keessa wal hidhee taa'aa laata? Nama meeqatu wal miidhee wal dhiisuu dadhabee rakkataa laata? Isa kana isiniif hafuura qulqulluuf hin dhiisa. Garuu waa tokkoon isinitti hima. Yoo araaraa gootan yoo dhiiftan harki Waaqayyoo isinitti dhiyoodha. Waaqayyo isin argata. Waaqayyo isin gargaara. Gaafa araaraa gootanii kaaftanii wanta haaraatu mana keessan keessatti ta'a. Waaqayyo isin hiika. Hiikamatu mana keessan, gaa'ela keessan, jireenya keessan keessatti ta'a. Waan ta'eef karaa keessan hiikaa. Yeroo namaaf dhiisuu dadhabnu hin hiinama. Akkuma isin yakka keessan akkuma yakka keenya yakka koonaanis akkuma warra na yakkeefanii dhiisu jenna. Inni kadhata gooftaa keessatti. Ana sinan furgaasaa ati mochi furgaase jechuudha. Ana sinanii kasan salatan irraa hiika ati immoo irraa hiikenna. Yoo asii hiikuu dadhabne dura sidhaatu jira jechuudha. Waliin soomnu kana dubbii Waaqayyotu jira. Waaqayyo yaana isaa nuuf haa baay'isu.